فندروماوي أعوذ بالله اسمه إرجعته يوسف فكيسان يا أما برنو تقول نبي وان خلا هندا وان لا دبيت أنا هندا بكرقات سنيمو بكت جروبين جارم تسنيمو programming kun Itoophiyaatti godhame kan qopheeffame yaani gaafa maqaa namallee namatti xiqqaayyaamnu gurbaan kun asii ka'ee Itoophiyaa dhaqee mariin ni godhame akkamitti ummataa fi mucaa kana walitti buusna ji'oota lameen kan akkamitti qilleensa akkan qabee harkaa qabu ni beektanii mee ji'oota lamaan isiniin jee ji'oota sadeen dabre kana qilleensa akkamitti qabne waa'een isaanii namni isaan dagatee onlaayinuma kanarraa jiraachuu hattaa geemni abbaa fedhee jiraate yoo nuti gargaarsa jiranne waa'ee gargaarsaatu dalagama. So maaltu ta'e beeytanii jira keenya amma tana keessa akkamitti qilleensa kana keessatti dhoowwinee hawaasa murtiitichi deebisnaadha. Wanni biraa takka hin jirtu wanni karoorfamaati ture dhiitii jabduu jira. Yeroo atachi keessaa kolfaa haasayaa nama waliin bakka olaantummaa agarsiisaattu hin gubataara namni ukkoo namni barbirri wati galchite irratti illee hinaafee bar waa dhugaa arganne waa Yes an silkii na wallaahi yaa salaam yaa hin muddamne gaa waswaasne beeyta wanni namni aaruu fi anyhow baga ta'e eenyu akka isaan tahan maaliif akka isaan na jibban sababni na jibbaniif maal akka ta'e wannin an baase sunis qarshee akka ta'e adabbiin sun ta nama tokkoo qofa akka taate seeran cabsin gaaddise eegi wanni sirra murteeffame fudhadhu akka seeraa fi hoodatti gaaddisa darbiteen bahin ammoo wanni ati fudhatuu hin qabne kana namoota naanjaan gurguddaa hedduu kumaatamaan na bira jira. Na bira turan illee haasa'an ture dubbiseen ture seeran eeggadhe kabajee gaaddisan cabsine waan natti murteessan fudhadhe maaliif kan itti aanus murtee qaba yes dubbumti tunuu jalqabumarraa ka'ee boo jara kana balleessinaa kootu hin jenneenani boo xiqqoon hin shakke wanni jarri kun godhaa jiru maallaqni hagana qarshii 120 naan ja'ani akkamirraa laalta waa kana qorattee jirta maaliif hin agasuu isaan jeeni beeytanii guyyaa duraa mana kiyyatti maallaqa sakkuusa wali qabaa bullee ganamatti rafnee asrii kaanee asrii saniin bilbilee fi galgala kana qaxaroo biraatu jira dura mee maallaqa san jalaa haa qorannu waan irra gaame kaja'uu qofaa ofirraan ture kan hin dawwaleef malee waan isaa wajjin waliin fidee waliin haasuyissee waliin maallaqa hawaasaati waan ta'eef kanuma baqa wanni biraa wanni ila murtii waan amma nuti jala teennee si yaadachiisuu barbaadu yeroo amma jaarsi waya si mee dubbii haftee dubbii wato yookaan murtii biraa waa midhaa guuftaani murtii ati waliin miidiyaa irratti hin baafnaa hin jette ennaa inni jedhee asii si gaafate sani mee hennaa dubbii dura warroota ragaa kakachisanii haasaani dubbii tantee keessatti nan warri ragaa haasa'e dubbii tana ijoollee tana miidiyaa irraan fidin jechuusa uummanni jaarsaa kun hin dhageenye ka deebee dudda duuba deebee si gaafatu. Waan kana miidiyaa irraan fidin jechuu kan kee ati hin dubbanne warra kakachisantu dubbate warri jaarsaan dhageenye ka deebee asitti deebee garagalee waliin jirta waliin miidiyaa irra. Majalli jaaramee dhufee bar qindeeffamee jaaramee. Bar jara nana dubbiin bar na dhibee wallaahi na dhibee akka ta'u dhabee jaarsumarra yoo jaarsi namni jaarsin nam tokkochi dhugaa dubbachuuf ta'a kuuwwan ammoo micciirraa oofuu barbaada walitti galuufi didee sii galee walitti galuufi didee. Ammoo dubbii namaa keessa murtii ilaal micciirraa dubbachila yeroo addaa murtii namni dabaa dhalchu namni bal'aa dhalchu namni ammootu galgala kuno dukkana galumeetti nama dubbii namaa dhufee danqeetiin jedhe warra waa dalage caalaallee warri dubbii namaa danqu yoo nin dandeettan dubbii namaan danqina baddu dubbiin namaa ta danqa wallaahi afaan beettee hin himattu dubbiin namaa ta danqantu abbaa afaan agalti cubbuun jechu amma murtiin ofirraa baasee jira maaliif ofirraa baase akka dhiiraatti balleessee murtii sinarra keettan murtee keessan fudhadhee jira garuu damni isarratti hojjetan ammoo nama faana galalaan yoo beekaa hojjetan jechuudha. Inni fixachuu miti nama sanii yoo akkanaan illee kenne waan rakkoo waan qabaatii miti isa boonsa malee. Waan maallaqa yaadina rakkoo miti maallaqa. Anama murtii walii yoo murtii walii nyaadhee ka'e tarii waan murtii irra arge tarii nama biraa walii hamadhee saamachuu danda'a. Waan hamadhee san dirqama murtiin otoo dhaga'e yoo nama beeku ta'e bakka namni wama jiraati tarii namni yoo nama afoo lufe kanuma haasa'e cadhisuu danda'a nama baratee yoo ta'e garuu waan namni nama haasa'e isa alba'uun akka ijoollee as deebanii alba'uun. Indee amma nama gurguddaa laal nama galgala mucaan tokko waan haasa'e eenyu namni hirribaa kaafnee dhufne tokko. Murtiin na bira taa'aa ture yoo dhageessanii jirtan afaanii daddafnee qabne malee na bira taa'aa ture eenyu dubbisaa ture jee jidduun dubbatee ture dhageesse amma nama gurguddaa eenyu dubbisaa jiru yoo sirrii dhageeffatanii jirtanii. Hadhagaa jedha hundaa eenyu dubbisaa ture jedhee. Nama sadii dubbisee eega seene makiinaa xiyya keessatti bilbilaan
يا Ariitoo tana geeffataa turte? Muutirra jirta. Mee namni bakka isaan dhaggeeffatu? Mee namni bakka isaan dhaggeeffatu? Gosa nama dhaggeeffadhu nama sadii Warri Jawaariin komantii sii barreessaa egaa amma immoo waan nama sadii sadii isaan fedha. Jawaariif ilaala. na dhaggeeffadhu kwa Jawaariin Nama sadii dubbisee. Thank you boy amma asitti wayin isin deema. Jawaariin illee kamaali nama sadii illee dhiistana waan Thank you. Maaliin jechuu fedhe takkaa guyyaa tokkoof nama kan akkan dubbisu dubbadhee hin beeku. Himulleen fedhullee maaliifin himallee nama guddaa nama kabaja qabnuuf nama garteemi waan mata irratti hojii dubbate waan san dubbatuu san hin feenen ture. Yaani inni akka itti himuu fedhe dhuguma jiru san dubbatuu fedheetuma beekee inni. Siigalee nama keenya gossaan beeku giltsuma san dubbate. Namoota akkanaa kan akka silaa namni uumama itti dubbatame guutuu dubbata ta'e yaani yaadi gaamee obboleessu Wallah nama dhibaa bar. waan agarte waan dhageesse wama hunda dubbatta silaa ta'e yaadi gaamee maal akka ta'uu danda'u. Mee silaa'uu guyyaa laayivii banaturraa ila murtii gaafa laayivii banaturraa babbaal kuni. Waan an dabarsee murtii waliin waan inni an godhee murtii guyyaa tokkocha waan inni isaa godhettee himtee beektaati waan inni isa waliin nyaadhettee dubbatte gaaka dubbattuun argine garuu. Kibaa murtii fi godhee fi wayin godhee fi namni takkaa waa naa godhe hin jiru addunyaa kanarra namni waa naa godhe yoo jiraate abalu jee namni anaattu waa godheef jee as bee dubbatu yoo jiraate haimatuu danda'u yoo jiraate kun ambaar qofa. Anquman isin kaleessas jee dheengaddas jee namni bara jireenya kiyyaatti osoo an biyya jiruufaa keessattuu achirraa ka'ee hagaan bakka qubadhee jireenyaan jiraatu jiru waan an godhuu fi bakkan dogoggora gorsisii deeman waan hunda deemutti akkan gastii namaa dhagee sootan feene taanii waan an godhu hunda feene tagizee hunda 24/7 na wali maallaqaan qaa'ee humnaan beekumsa qabbarumsa irratti waan hundaa namni na hojii yookaan namni anaan murtii akkana godhe. Akkuma vaayiraalii torbaan kana vaayiraalii qabataa ta'u warri vaayiraalii isaanii dura ol ka'eetiin jedhe xiqqoo harkaa dhaamsoo dhufta. Ani bokkoo bakka kanallee beekeera bar. Wallaahi bakka kanallee beekeera wallaahi bakka kana ati dura miidiyaa kanarra biyya keessa akkuma haaluma ta'e ta'e wooma ta'e hin ta'e miidiyaan kun akka nama biyya hambaa jiru kanatti fayyadamuun ni ulfaata. Yoo waan barbaaddellee qabaatte haala mijataallee qabaatte hin jette akka barbaadde bakka haasa'uun akka barbaadde taaluun biyya keessatti akka feete ta'uun ni ulfaata. Garuu agammoo biyyarraa akkana ceete kana vaayiraalii miidiyaa kana godhattee sirriitti ati itti fuufte ani ukkoo dubbiin kun maaliif akka sirri soqomaa ture hin beekaa ture ani naa galee. Warri vaayiraalii ila vaayiraaliin guutuun dhumtee namoota baay'ee biraa mucaa kana biraa bicha hafteetti beektaa. Amma qoodamiinsi wayii dhufe torbaan kana haphanni wayii dhufe beektaa walakkaa kanatti ani hin beekaa bar. Yeroo kanatti namni maqaa namaatiin amma wanta kana bar xiqqeenna kan keetiif dhufe malee waan kana ifa baasuufi miti wallaahi rabbii lamantaani kana kakadhee siin xiqqeeffamu dhufe malee. Of course xiqqeenyaaf kaa. Akkamittiin dhahaadha vaayiraalii kana akkamittiin irratti dalagaadha. Yaa. Ani kana uummata akkanaallee nama akkanaallee argine ati ammoo borullee wanti kun Maafuu baga hawaasni taa'ee gaaddisiisan dhaggeeffatee waan kana argee maa eenyu akka murtii irratti ijaaramaa jiru maaltu akka dalagame baga argee namni sun hundi yaani murtii irraa wanni wallaahi haga hottee firraa muranii irraa irratu hin jiru yoo dabalameef maleedha. Ila gaafa geemii keetii murtii gaafa geemii keetii. Imbee bara hunda hawaasni quba qabaan beekaaf. Ila gaafa geemii keetii waanillee dalaguu baatu bayeeti akka salphinnaa tokko wayii argite. Ambar siimaatiin ture dheengadda sii biroo hawaasa walitti hin diruuf waa dhibban callisa. Hinimuu nama walitti sababa kiyyaa nama na jaalatu jira. Namni lama na jaalatu yoo jiraate sababa kiyyaan akka nama biratti mufatu hin barbaadu waan ta'eef namuu goonee yeetiin callise. Waan ta'aa ture immoo namuu ni beeka. Sigalee na amma eega sun hundi ta'ee qaxaraa bullee gacciciisna isin hundinuu galatoomaadha. Walumaa galatti isin amma gammachuuf tapha keenya kan durii dalagaa teenyaa walitti deebi'u yoo ta'e ala waan kana deebinee irraan dubbannu. Wanni waadaa isinii galu gastii bakka hin taanetti illee na agartan abbaan barbaade na bira dhufuu ni danda'a. Waadaadha kun laal waadaadhaan isinii jedhu na dhaggeeffadha. Wanni waadaa isinii galu bakka gastiin taane hunda na agartan. Laayifiin dhufuu fedha mana kiyya mana dhee abbaa fedha akkuma duritti taphannee haasofnee waan dalaguu barbaadnu dareen. Sanirraa kaafee waan hin jee guyyaa kana viidiyoo tokko irratti leencummaan isaa safara keessa deemee akka saree hinduutu dikirra sin naanna'u. Eessatti agarta leenca basaa deemuu qaba.
gaafa dubbate bookisa tokkochisan ganda kana guutuu raasa. Bakka hundatti sababa inni iyyineef bookisi isaa sun dhaga'ama. Guyyaa hundan iyyuu saa wofcoon iyyitu. Saa magaalaan muuziqaan banamu sun inni iyyitu. Leenci iyyuu. Leenci galgaluma tarata akka bookisa. Gandi biyya laafatan hunda sossoosa si galee. Akkas ta'uu bareedaadha. Dikee hundarraa deemnee iyyinee dhaab dhiira walitti nama qabnee. guddaa waliin jirtaa namoota gurguddaa namoota yaadaa atis nama guddaadha namoota gurguddaa waliin jirtaa kana si hinaafamuu danda'a gadi hin deebine ati nu argiteetta ati nu hubatteetta waa hundayyuu nu hundayyuu hin jaalannaa wallaahi ati wayi waa naa gootee guyyaa takka giiftii naa kenniteeti illee miti yookaan ammoo guyyaa takka naa waa jetteeti illee miti dhugaa haasayaa kanaaf bakka guddaa jirtaa iddoo guddaa jirtaa waan guddaa haasaa jirta gaafima gaafa gasti kanarra walitti qabamne keessaayyuu namoonni koomentii gaafii ati gaafattee fi haasaa ati haasofti ummanni sirriidha jedhee akka nama tokkotti jajataa ture gaafataa tureyyuu kana gaafata namni waan isteeppii qabu waan haayilii qabu waan gaafii ta'uu qabu waan biyyaadhani guyyaa sanirraa namoonni si galatoonfatanii atis akkasuma itti fufaa jirta nama dhuunfaaf osoo hin taane biyyaaf ni jiraatta jedhee abdadha sabaaf ni jiraatta jedhee abdadha akkasuma itti fuufi gad uf hin deebisini waan barbaade haasa'uu namni nama waan barbaade itti haasanii waan barbaade itti darbatanii bar isa hunda dhiiseetuma qabsoo Oromoo gaafa'u jiru waliin jirta obboleessoo bar eddee nama akkasii tatis kana gaddeebitee adda booddee waan kanniin waan Abshir waan xixiqqoo tana hundarra naasoo nuti. dubbiin amma keessa nu galaa jirti boo keessa bageessi. Assalamu alaikum. Habibi anta kawanisi qaba nama odar barabbi. Ayyee dabbal kiyya nagaa naa ture. dubbiin waatu duuba jira dubbiin amma nu galaa jirti maaliif yoo naan jette warri mana shiishaa taa'ee mana shiishaatii digrii lama eebbifame hundinuu bagatti cabsitan baga agartanii jechuu eegalamtee jirti. Maali waan kana warri piippii torka keessaa qaba amma mana banatame wantoota jaamu tokkotu jira amma ganda biraa tokko keessa tureetiin dhufee tanaaf hin bahee dubbii balloodha. Amma siinjee bar Itoophiyaatti yaamamanii mariin godhamee mucaa kan akkamitti hawaasa itti haafna jedhamee waan qaamni warra piippii ilaal waan ati beektu jira waan nam beeku jira dubbii ati beektu jira dubbii nam beeku jira dubbii sanii wajjin wal qabsiisaniiti amma dubbiin harkummaan waan kanaatu dubbii keessaa qaba warri waan kanaa ajandaa tumee deemuun jirullee waan kana mee jira keenya warri as gubbaa jirtan maallaqa kana namni maallaqa waada seenee galchuu dhabuu osoo hin beekin maallaqa kanafa nyaate maallaqa waan kanafa godhe barragaan hin jirtu fakkeenyaan baana amma inumaahu wantoota adda addaa wal qabsiisan beektaa qaalitti gaafattoo dubbii haasawaa Hamzaa Sheejaa biraa see xumurate tokko fa'aa jiraame ni yaadattanii gaafattoo tasii fi maallaqa kaaboo Dubaay irraa maallaqa murtitti ergame ambar fa'aa wajjin wal qabsiisanii waan haasawaan tokko ni jiraame. Ganda sanin ta'uu walitti qabatanii jiru.